bakka jirtan hundatti nageenya isin haa ga'u daawwattoota keenya. Miidiyaa keessanirraa oduu sa'aatii kanaa kan isin himaa jiru an Uudii Muusaati. Kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsii fooyya'insa gumrukaa raggaasiseeti jira jaameeti jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee lammaffaa geggeesseen wixinee labsii gumrukaa fooyyessuuf dhiyaate qoratuudhaan raggaasisee jiraachuun isaa ibsameeti jira. Wixineen labsii kunis tattaaffii daldala kontirobaandii ittisuudhaaf godhamu cimsuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaa koreen dhaabbii dhimmoota pilaanii baajataa fi faayinaansii ibseeti jira. Adeemsa gumrukaa keessatti haqa qabeessummaan akka mirkanaa'uuf haala mijataa kan uumu ta'uun isaa ifoomeeti jira. Kana malees misoomni industirii manufaakcharingii kan deeggaru ta'uu isaati wajjin investimentiin kan jajjabaatu ta'uun isaa ifoomeeti jira. Manni marichaa wixinee labsii kanarratti gadi fageenyaan eega mari'atee booda labsii lakkoofsa 14/5/2018 gochuudhaan sagalee caalmaan raggaasisee jiraachuun isaa himameeti jira. Addaan ciccitiinsa annisaa wayita gannaa mudatu hir'isuudhaaf hojjetaati jira jaame. Addaan ciccitiinsa annisaadhaa wayita gannaa uumamuu danda'u hir'isuudhaaf piroojeektoonni hojjetamaa jiraachuun ibsameeti jira. Wayitii gannaatitti addaan ciccitiinsa annisaadhaa mudachuu malu hir'isuudhaaf jecha hojiileen bal'inaan hojjetamaa jiraachuu isaa humni elektirika Itoophiyaa beeksiseeti jira. Tajaajilichatti hojii raawwachiisaan bulchiinsa bu'uuraalee misoomaa elektirikaa Dr. Gabayyoo Likkisaadhaa hojiilee addaan ciccitiinsa annisaa hir'isuudhaaf hojjetamanii fi waqtii gannaa dhufu ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kanaanis ammoo sadarkaa biyyoolessatti hojii sakatta'iinsa sarara jiddugaleessaa kiiloomeetira 6,274 ta'u hojjetamuu kan eeran yeroo ta'u hojiin sakatta'iinsaa tiraansfoormaroota 67,130 takka raawwatamuu isaatis dabalataan ibsaniiti jiru. Kanaanis ammoo argannoowwan marsaa jalqabaa kanneen addaan ciccitiinsa annisaadhaatiif sababa ta'an keessaa neetworkiin raabsaa dhibbentaa 92, tiraansfoormeeshiniin raabsaa dhibbentaa 86 tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamee jiraachuu isaatis ibseeti jira. Kanaanis ammoo addaan ciccitiinsi humna annisaa wayitii gannaa furmaatanii argata jaameeti jira. Fooyya'insa nageenya tiraafikaatii fi lubbuu balaa tiraafikaatiin dabru xiqqeessuudhaaf ga'een michootaa fi qooda fudhattoota olaanaadha jaame. Fooyya'insa nageenya tiraafikaatii fi lubbuu balaa tiraafikaatiin guyyaan guyyatti dabraa ooltu xiqqeessuudhaaf ga'een michootaa fi qooda fudhattoota olaanaa ta'uun isaa ibsameeti jira. Ejensiin geejjiba Oromiyaadhaa dhaabbata Bloomberg Philanthropies wajjin nageenya tiraafikaatiin kan wal qabateen Finfinneedhatti marii geggeesseeti jira. Saganticha irratti argamuudhaan haasaa kan taasisan hoogganaan ejensii geejjiba Oromiyaadhaa obbo Kamaal Maamme ejensiin geejjiba Oromiyaa dhaabbata Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety wajjin nageenya tiraafikaa naannoo Oromiyaa mirkaneessuudhaaf waloon hojjechaa jiraachuu isaa himeeti jira. Kaayyoon michummaa dhaabbatichaatii fi ejensii geejjiba Oromiyaatis fooyya'insa nageenya tiraafikaa cimsuudhaan hawaasa balaa tiraafikarraa baraaruu fi nageenyummaa imaltoota lafoo fooyyessuu akkasumas ammoo lubbuu lammiilee balaa tiraafikaatiin dabruu hir'isuudhaa fi miidhaa hawaasummaa dinagdee fi xiinsammuu irratti dhaqqabu hir'isuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameeti jira. Oromiyaan baay'ina uummataatii fi sochii tiraafikaatiin dhibbentaa walakkaa biyyattii kan qabattu ta'uun isaatis ibsamee kan jiru yeroo ta'u balaa tiraafikaa harka 43 ol kan mudatu akka ta'ee fi xiyyeeffannoo kan barbaadu ta'uu isaa haasaniiti jiru. Dhaabbanni Bloomberg Philanthropies gama isaatiin ammoo sochii nageenya tiraafikaa eegsisuu irratti sadarkaa idil addunyaatti hojjechaa jiraachuu isaa ibsuun kana keessaayis jee Itoophiyaa keessatti magaalaa Finfinneetii fi naannoo Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti waggoota 5 dhufan hojii balaa tiraafikaa xiqqeessuu fi lubbuu balaa tiraafikaatiin baatu hir'isuu irratti walii wajjin hojjechuuf walii galanii jiraachuu isaa ibseeti jira. Manni murtii Keeniyaadhaa himannaa pirezidaantii itti aanaa biyyattiitiif beenyaa shilingii miiliyoona 50 murteesseefiti jira. Pirezidaantiin itti aanaa Keeniyaadhaa Riigaatii Gichaaguwaadhaa aangorraa akka bu'u himannaan bara 2024 irratti dhiyaatee ture yeroo ta'u himannaan akka aangoo gallakkisu irratti dhiyaatee jiraachuus ammoo
aangoo isaatirraa wayita kaafamutti mallayni guddaan akka muramuuf beenyaan murtaa'eefiiti jira. Gaachaaguween aangoo itti aanaa pirezidaantummaarraa akka ka'u hagodhame yakka hojjetee osoo hin taane murtee siyaasaatiin shira irratti hojjetameen ta'uu isaatis ammoo mana murtiidhatti himachuudhaan manni murtii olaanaa Keeniyaadha beenyaan itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa kanaaf akka kafalamu murteesseeti jira. Haa ta'u garuu seenetiin Keeniyaadha yeroo itti aanaan pirezidaantii dhukkubsatee jirutti mirga isaa kabajuu ni didee jechuudhaan beenyaan shilingii miiliyoona 50 itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa ka duraanii kanaaf akka kafalamu murteesseeti jira. Pirezidaantii William Ruutoon aangootti dhufanii hedduu osoo hin turiniin dura itti aanaan isaanii Rigaati Gachagua malaammaltummaadhaan akkasumas ammoo mootummaa xiqqeessuu fi saba walitti buusuudhaan mana murtiitti dhiyeessee himatee ka ture ta'uun isaa ni yaadatama. Miseensi paarlaamaa biyyattii irra hedduun isaanii sagalee kannaniin akka Gachaguaan aangoo gadhiisu murteessee ka ture yeroo ta'u aangoo irraa kaafamuun itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa ka duraanii kunis ammoo bu'uura seeraa kan hin qabnee fi kaayyoo siyaasaa kan of keessaa qabudha jechuudhaan manni murtii biyyattiidhaa garuu himannaa kana kufaa godhuudhaan garuu immoo beenyaan itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa duraanii kanaaf akka kafalamu murteesseefiiti jira. Israa'el kibba Libaanoon haleelaatti jirti. Israa'el kibba Libaanos keessatti haleellaa cimaa raawwachaa jiraachuun isaa ibsameeti jira. Miidiyaan mootummaa Libaanos NNN akka gabaasetti haleellaan Israa'el ganamaan kanarraa jalqabee kibba Libaanos keessatti raawwataa jirtuun yoo xiqqaate namoonni 3 ajjeefamanii jiraachuudhaa fi lammiiwwan kaan madaa'anii jiraachuudhaa fi gaagaamni guddaan qabeenyarra ga'oo jiraachuu isaatis ibseeti jira. Akka gabaasa miidiyaa kanatti naannawaa Taayir baha Almasaakenii fi Alshaabiyyaa akkasumas ammoo iddoowwan garagaraa keessatti haleellaan gamoowwan hedduu irratti raawwatamee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Ganamaarraa qofa magaalaa Kaafar dabalatee bakkeewwan garagaraatitti kibba Libaanos keessatti Israa'el haleellaa irra deddeebiidhaan raawwataa ka jirtu ta'uunis gamasirraa gabaafamee ka jiru yeroo ta'u ministeerri fayyaa Libaanos wiixata haleellaa raawwatameen namoonni 14 ajjeefamuu isaatis ibsa miidiyaaleef dhimmicha irratti kanneen ifoomseeti jira. Iraanii fi Israa'el eega dhukaasa ji'oota 2 dhaabanii turan booda yeroodhaaf dhukaasatti deebi'anii ka turan ta'us ammoo Iraanii fi Israa'el dhukaasa yeroodhaaf eegalanii turan dhiibbaa Ameerikaatiin irraa duuba ja'anis garuu Israa'el itti fufiinsaan Libaanos keessatti haleellaa cimaa raawwachaati jirti ja'ameeti jira. Iraan ammoo gameessiitiin Israa'el haleellaa Libaanos keessatti gootu yoo saffisaan hin dhaabne waliigalteen Iraanii fi Ameerikaa jidduutti taasifamaa jiru itti fufiinsa kan hin qabne jechuudhaan yeroo garagaratti dhaaddataa turuun isiidhaa ni yaadatama. Pirezidaanti Tiraamp Israa'el kophaa fuudhatti jirti jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp Israa'el kophaa fuudhatti akka jirtu ibseeti jira. Pirezidaanti Tiraamp Israa'el yoo Iraan irratti duula bal'aa jalqabde kophaa isiidhatti hafti jechuudhaan Israa'el duula addaa akka Iraan irratti hin jalqabneef akeekkachiiseeti jira. Israa'el yoo Iraan irratti duula bal'aa kan jalqabdu taate kophaa isiidhaatti hafti namni isii cinaa dhaabbatu hin jiru. Ministeera muummee Benjaamin Netanyaa'uun kophaa isaanii hafuudhatti jiran jechuudhaan biyyattii akka addunyaarraa adda baase muummeen ministeeraa warra Israa'el kun kophaan hambifneef akeekkachiisamaa masaraa Ovalirraa gama Teel Aviivitti ergaati jira. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp kana kaja'an ammoo wayita garaagarummaan yaada masaraa Ovaliif Teel Aviv jidduutti dhalachaa jirtutti hoggaa ta'u pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaa'uun akka Iraan irratti tarkaanfii hin fudhanne sodaachisuudhaan akeekkachiisa cimaa amma ammatti itti kennaati jira. Akeekkachiisni masaraa warra adii irraa gara Teel Aviivitti dabraa jiru ammoo mariin Waashingtan DCdhaa fi Teheraan jidduudhatti adeemaa jiru sababa haleellaa Israa'el Libaanos keessatti gootuu fi sababa deebisaa haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatteef Teel Aviv deebisuudhaan Teheraan irratti raawwattuun balaan waliigaltee nageenyaa Ameerikaa fi Iraan jidduutti deemu addaan muru
dhalachuun mala sodaa jawurraa kan ka'e akka ta'e xiinxaltoonni dhimma walitti bu'iinsa kanarratti hubannoo olaanaa qaban ibsanii ka jiran yeroo ta'u pirezidaanti Tiraampii fi ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaa'uun bilbilaanis walitti mufatanii turuun isaanii ka yaadatamuudha. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu isin biraan gahaa jirru kanumaan raawwadheetiin jira. Qophiilee fi sagantaalee waliif TV taafanitti hufanii nagaan naa tura.